yoo tokkoomne faayidaan guddaan nuuf argama subhaanallah gargar baanee faayidaan argannu gonkuma subhaanallah hojiin khayrii tokkummaa keessa argama. Anammoo aannu khayrii arraan tana na afeertee gartee afeerraa isaanii waggaa lammaffaa dubartoonni kun waliin deemanii dhokatanii warri nama gargaaru jiru isaanii allul khayri ni agarra online irratti ammoo nama ta'e wallaalle arrammoo ifatti ba'anii nuus eebbisanii nu afeeranii waan kana hundaa'u koottaa nu hojjeeyyaneeffadhaa waan jaaniif anilleen gama kiyyaan qarshii 100 qabeetiif hin jira. Anis isaan moggaa dhaabatuuf ardhas yoomuu isaan moggaa jira anis qarshii 100 gumaacheef. Dubartoonni waa'ee hojjetaa turanii haa ta'u miidiyaa irra gabbaamee wanni isaan hojjetaa turanii hin dubbatamne malee hedduu ka keessa beeku ka keessa quba qabnu nama rakkate biyya keessatti seenuudhaan waan qabaniin qarqaaraa hedduu turanii anis maqaa Aalul Khayrii yeroo 100 galatoomati illee zaakir ulfaadhu zaakir አህሉል ኸይር ማለት ለተቸገሩ ሰዎች ለመርዳት የቆመ ግሩፕ ነው። ያው ቁጥራችን አነስተኛ ቢሆንም በተቻለ መጠን ያው የተቸገረ ሰው ይረዳል። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛ አመቱን አንድ አመት ጨርሰን ሁለተኛ አመት ውስጥ ነው ያለነው። እሱን በማክበር እንገኛለን። namni moo si komataa olti arra namni si komataa olti arra la komai miti mataa gubbaanillee yoo komatan rakkootti abiyyuu komatanii irraa dhadhaban. Illee nuti irra caalaa kanatti gargaaru warra miidiyaa irratti dhiyaate feesbuuk irratti osoo hin taane kan namni arguu hin dandeenye haadha uffatee jiru meeqa akkasii sana gargaarsa illee kan goone hedduu qabna ammoo nuti kan goone rabbiif jecha namaaf osoo hin taane ammallee himuu hin feenu kan akkas goone bakka akkasii goone kan waan akkasii goone hin feenu. Maaliif sababni isaatis nuti kan goone rabbiif malee namaaf miti. Khayra goone bar islaamaafis kiristaanaafis ati nam tokko gargaaruudha khayra irratti waan tokko nama rakkataa miskiina gargaaruudha waan ta'eef rabbi jecha namni gargaaru miskiina kiristaana tokko gonne kufee lafatee kun islaama miti itti bira darbuu dandeessaa? Dubartiin miti akka Jarmaniitti taateeti. Garee uummatanii nama muraasaan hadda sadarkaa guddaa ganii waggaa lammaffaa isaanii kabajataa jiranii alhamdulillahi rabbil alamin rabbi isaan irraa jaalatu amma illee rabbi nama akkana wal qabatanii sadarkaa guddaa kan rabbi isaan haa taasisu. Dhugaa dubbachuu fi ijaaramsi akkasii kun baay'ee barbaachisaadha. Keessumaayyuu an akka kan koottanii ijaaramsa yeroo ammaa kana isa amma jirutti akka kiyyatti ijaaramsa kan asseepti godhan akka maleetti yaala. Jajjabaadha sochii godha kanaa olitti waggaa sadaffaa irratti immoo kanaa olitti arguu barbaannaa hojii keessan akkuma jarruu jedhanii hojii keessaa hojjetanii hojii sooshaal miidiyaa hojii fakkeessuu miti hojii dhugaa kan rabbi jaallatu sana kan jarru hojjetanu baay'inaanii na argiisi miti dhoksaniituma warra waa arjoomuudha. Anammoo aannu khayrii arraan tana na afeertee gartee afeerraa isaanii waggaa lammaffaa dubartoonni kun waliin deemanii dhokatanii warri nama gargaaru jiru isaanii allul khayri ni agarra online irratti ammoo nama ta'e wallaalle arrammoo ifatti ba'anii nuus eebbisanii nu afeeranii waan kana hundaa'u koottaa nu hojjeeyyaneeffadhaa waan jaaniif anilleen gama kiyyaan qarshii 100 qabeetiif hin jira. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wow. Akkuma buleessi keenya haasayetti Aalul Khayrii jechuun namni martuu hiikkaa isaan beeka jedhee yaada. Aalul Khayrii jechuun warra waan gaarii hojjetu jechuudha. Wanni gaariin hojjetan ammoo ol baasanii osoo hin tahin isaan gadi qabamaan rakkataa biyya isaanii keessa haga danda'aniin namni qarshii 10 illee nama gargaare guddina qarshiiti miti niyyaadha wanni guddaan waliin jiraachuu isaaniiti harka tokko tahanii yaadaan tokko tahanii bakka jiranitti hundinuu magaalaa adda addaa irraa walitti dhufanii akkana maqaa akkana kana baafatanii hojii kana adeemsisaa turan. Har'a ammoo affeerraa waggaa lammaffaa isaanii irratti abboota keenyallee abboota manaa keenyallee haa affeerru yaada jedhu keessummoota biroollee akkasuma dubartoota akka isaanii warroota dhiiraallee namoota hedduu affeeranii har'a asirratti affeerraa godhatanii akka isin agartanitti foon mi'aawaa kana nyaatamee dhugamee giriiliin akka gaarii godhamee nyaanni hundi dhugaatiin bakka kana guutee akkanatti sagantaan har'aa kun bareecha'ee dabarfame. Anis isaan moggaa dhaabatuuf ardhas yoomuu
isaan moggaa jira anis qarshii 100 gumaachee fi Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. wow galatoma wallahi jazakallah jara kenna hedduu galatooma ulfaadhallee warri waa kennu jirtaillee warri ganaa kennu barbaaddaillee ulfaadha maaliif jennaani namni itti dhiyeennaani waan kana keessa beeku yoo arge dhugatti dubartoonni waa hedduu hojjetaa turanii haa ta'u miidiyaa irra gabbaamee wanni isaan hojjetaa turanii hin dubbatamne malee hedduu ka keessa beeku ka keessa quba qabnu nama rakkate biyya keessatti seenuudhaan waan qabaniin qarqaaraa hedduu turanii waan ija kenna argaa turre asitti akkasumatti nama dhibamee deemanii gaafachuun ofii ammoo wal bira dhufanii wal ziyaaruudhaan wanni adda addaa biyya kana keessatti hojjetaa turanii haa xiqqaatu haa guddatu waa hedduu godhaa turanii waan akkaan namatti tolu waan deeggaramuu qabu ammas isaan kunillee rabbi jajjabeessuunillee duubaan akka daddamiin bira jirra anis maqaa alulkeerii yeroo 100 Allahu akbar galatoma daan fadda baay'ee galatoma egaa isin qaqqaxaleewwani ilmaan irraa qabdanii maal goota dhuftanii illee deebitanii akka kanatti dura dhaabbachuu keessanii fi galatoma isiniin jedha ulfaadha. Galatoomaatillee zaakir. Galatoomii ulfaadhu zaakir keenya atis miidiyaan kun guddachuullee qaba. Akkas. Fuulduraaf inumaatu zaakir illuu kan jedhamu miidiyaan kun babal'atee biyya Ameerikattis addunyaa kana hundaa'u walgee goda hundaa'u seenee goda jilliitillee dubbii baasuudha qabaa jechuudha. Bakka inshallah bakka. Inshallah fuuldurri keenya karoora dheeraadha. Karoora dheeraa qaba. Barbaadun siin jaa. obboleessi keenya jedhe waa'ee miidiyaa jettan kana irratti yeroo hedduu anis ilaalaa ture yaada kiyyaan yeroo hedduu si wajjin jira ati obboleessa keenya gaariidha nama har'allee guddinni isaa har'allee gurullee nu fayyadu abdii qabnu tokko miidiyaan kan ka'e akka namni yookaan waan xiqqootti ilaalu osoo hin ta'in boru miidiyaa guddate sagantaa televezyiinaa banate oduu ooqituu biyyarraa amma buute tana nu dhaqqabsiisu ta'e nama ofii hojjetee nama biroollee hojjechiise hojjetaallee kafalee nama ofillee fayyade nama biroollee fayyadu akka taatu abdii qabna haala kana abdiin kutinii hundurri kan ka'e yeroo dheeraadhaati ganaa ijoolleedhaa waa hedduu hojjechuu dandeetta jabaadhu itti fufi nutis waan dandeenyu si moggaa jirraa sin jedha galatoma ulfaadha galatoma hundi keessanii jechuun dhugaadha miidiyaa yeroo gabaabaatti gadi bahee amma inshallah nus warroonni amma hawaasni asitti argame laangee bakka adda addaa irraa argame kuni guyyaa tokko miidiyaa kanallee kabajaa gaafa hoyii jechuudha qophii akka dhaa kana qopheessinee eebbisuuf deemna inshallah ay bakka amma miira keessa nagalchaa jirtan irra miira kiyya eeggadha miidiyaa guddatee bakka goora bijaataa isuus amiin namni ilmi namaa kun mana taa'ee waa laalallee waa taasisaballee akkas namni abbaan akka oromoon jettee abbaan fi arguu jan nama arga malee abbaan fi arguu jan namni yoo ka koomentiilee kennuu baate haga tokko waan namaa imalaalee waa jedha jabaadhu itti fufii bakka oromoo biyya keessatti jaarman keessatti bakka oromoo argamtutti mana seeni bakka rakkooti bakka gammachuutti waan kana jabaadhu hojjedhu si duubaan jirra akkuma obboleessi keenya jedhe miidiyaa goda keessa baasee rakkoo namaatii fi rakkoo uummata oromoo rakkoo nama dhuunfaa akkasumas gammachuu nama dhuunfaati irraa kaasee sargu jira gammachuu namoota adda addaa biratti illee argamaa turte akkasuma ammallee gammachuu adda addaa hawaasa keessattuu wantoota akkanaa kana nama waldeeggaree hawaasummaan bakka adda addaatti dhufee qophii adda addaa waliin godhu kana bira argamtee fakkeenya hawaasa biraatiif jechuun hawaasni biraa dhufee asitti argu garuu miidiyaa irra gabbee jedhe waa argu ta'eef kana hojjechuu keetiif hedduu galatoomi miidiyaa kan kee ammoo akkuma obboleessi jedhe miidiyaa gara televezyiinaatiif jijjiiramuu keessaa taasisu abduu kutinii jabaadhu jechuu barbaada. Galatoom. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. لما فاتن بوم انا مرسله ما فاتن انا كده ayo bapak Ashumer. Together, you're
بسم الله يلا بسم الله يلا بسم الله توكلت على الله يا على الخير يا على الخير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله يا طيب ما كيسك ما شاء الله ما شاء الله بورا كم نتيجة foto ko yun Sukeli mura koda Mumuraati bakka ijoolleen na nyaatan amma. Jula Asirratti goggoodhaa. አህሉ ልከይ ማለት ለተቸገሩ ሰዎች ለመርዳት የቆመ ግሩፕ ነው። ያው ቁጥራችን አነስተኛ ቢሆንም በተቻለ መጠን ያው የተቸገረ ሰው ይረዳል። ዛሬ ደግሞ ሁለተኛ አመቱን አንድ አመት ጨርሰን ሁለተኛ አመት ውስጥ ነው ያለነው። እሱን በማክበር እንገኛለን። ያው እንደዛ ነው። ስሙ ምንድነው? አህለል ከይር አህሉል ከይር ዱበርቶታ አህሉል ከይር dubartoota ahlul khair waggaa lammaffaasaati jechuudha. Ayyee tole atillee በቃ ገልጸዋለች። ገልጸዋለች. Shaashu wanti ibsitu jira itti dabalataan. Okay asumarraa immoo bakka adda addaatti walirratti dhuftani. nuti ahlul khair jechuun waanuma wal qabatee kan Oromoo qofa osoo hin taane abbaa fedhe bakka hundaa inni kaan isiin hambargi galti kan bambargi kan danambargi kan anasbaadha hundinuu walitti qabame jechuudha. Ijoollee Oromoo qofa osoo hin taane ijoollee bira nama abbuma fedhee walitti qabate kan hammatee jedhudha. Khayrii dalaguudhaaf nama wal qabate hundumaa. Ammallee miseensa haaraan barbaadan jechuudha namni baay'ee jiraateena. Naannoo barbaadamu barbaada. Nama miskiinuma gargaaruudhaatti kan hunda kaa'uun keessa jechuudha. Kaa'uun isaanii jechuudha. Kaayyoon keenya waan takka waan biraa osoo hin taane nama miskiina gargaaruudha. Miskiina illee nuti irra caalaa kan nuti gargaaru warra miidiyaa irratti dhiyaate feesbuuk irratti osoo hin taane kan namni arguu hin dandeenye. Haadha uffatee jiru meeqa jira. Akkasii sana gargaarsa laga goone hedduu qabna. Ammoo nuti ka goone rabbiif jecha namaaf osoo hin taane ammallee himuu hin feenu. Ka akkas goone bakka akkasii goone ka waan akkasii goone hin feenu. Maaliif sababni isaatis nuti kan goone rabbiif malee namaaf miti himuu hin feenu. Ammoo gargaarsa hedduu goone jira. Kanaaf duras ammas immoo inshallah rabbii garuu namni dabaluu barbaade akka wasaalan jennaan tabira kan kanarraa fekkalaas. Amantii siin filatu nama rabbii utaalleen filatu ganda kana ganda sanii waan jedhu hin jiru. Martinuu walii galeetiniin waan khayrii dalaguudhaaf ka wal gahe waan ta'eef. Kiristaanillee irratti hirmaachuu danda'a maa amantii akkamiin filan? Rakkoon qabu. Amantii fakkeenyaaf kan duraan amanaan akkasuma ta'uu baatus nuti waan khayra godhan bar islaamaafis kiristaanaafis ati nam tokko gargaaruudha khayra irratti waan takka nama rakkataa miskiina gargaaruudha waan ta'eef rabbi jecha namni gargaaru miskiina kiristaana tokko bunni kufee lafatee da'u kun islaama miti bira darbuu dandeessa mustahiil gargaarsa keessa gootu hundumaaf gootan akkasuma yaani nuti immoo warri walitti qabame gosiin qabu kiristaana yookaan islaamiin waan adda baafneeti miti hamma wanatti garuu akkasuma nuti namuma tokko qofa nu geessi jedha ture siinuu alhamdulillah musliima Siinuu dhufteetti. inshallah yookaan ammas raayin keenya yoo dhufe nuti dhufane fuudhee ammas itti gochuu dandeessa itti karaane. Okay bareedaadha. dubartoonni keenya alul khayriin waa hunda keessattuu hirmaatanii yoo biyyarraa illee Oromoon beelofte keessatti ni hirmaata yoo asitti namarraa waatee yoo waa dhukkubsate waa hunda keessattuu ni hirmaatanii alul khayri yaamanii maqaan isaaniitu bareedaadha. Rabbi akkasumatti isaan kana haajaaruun jaa itti jabaatanii itti haafufanii waggaa lamaa miti waggaa 2,000 haa jiraatanii jaa inshaallah wajjin isaan haa tursiisu. Arraa ayyaana isaanii kana dhufanii afeerraa nu godhanii arraa asirratti argamuudhaaf baay'ee takka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna alul khayri jenna wadafi. Dubartiin nuti akka Jarmaniitti taateeti garee uummatanii nama muraasaan hadha sadarkaa guddaa ganii waggaa lammaffaa isaanii kabajataa jiranii
الحمد لله رب العالمين ربي إنسان راح جالته أما اللي ربي نما كلام ورقمتني فكان قدام ربي سانا تايسو نما تورتو ربي سانا هاقولو أمري جرا ساعة إني سوي إدمان جرا ربي نما جري ورقمتني كان إدمان جرا ربي نما هاقولو كافان اللي ربي تنو هذا بر كاف متى في اللي ربي تنو هذا برو Akkuma boliyan kii dubartoota tanii dubbatanii dubartoonni aayil keerii haga dhaabatan dhugaadhaa wanni namatti tolu keessaa jechuun mana waliin deemaa buna shaayii waliin jedhaa waliin bashannanaa waan akkasiillee qabanii jechuun waan namatti tolu maaliif jennaan irra caalatti dubartoonni kennaa hedduu yeroo baay'ee waliin akka dhiiraa waliin dhufanii waggaa adda addaatii wal arganii waliin ziyaaranii isaan ammoo sagantaa kanallee godhatanii waliin dhufuun wal ziyaaruudhaan ji'a mana waliin dhufanii buna jedhanii waliin yeroo akkasii dabarsaa turanii waan hedduu namatti tolu. Akkasumas irra waliin isin atursiisu jechuu barbaada. Maaliif waan gaariidha. Ammas akkuma maqaa keessanii ammoo rabbi isin taa'isu. Dhugatti anuti wanni jara kanarraa argaa ture yeroo uummanni keenya bakka adda addaatiif beela'u achi keessa nu haa ooltu jedhaa haa xiqqaatu haa guddattu hedduu waan sila biyyatti illee nama qarqaaru irratti jechuudha. Jechuun namni xiqqaate yookiin boli baay'ateef illee miti. Yoo maqamanii yoo waan kana dalagan namatti tola. Yoo namni keenya dhuunfatti biyyarraa beela'ee ta'ee rakkate ta'ee bakka adda addaatiin ijaatiin adda addaa qarqaaruu turanii haga diggan dandeetti uummanni kun dubartoonni waa'ee godhaa turanii ammas warri hafillee gara isaanii dhuftanii waliin taatanii afaan tokkoon hamtu rabbis irraa qabu wadhabiis rabbis irraa qabu jaalalaa warra kaalaallee dabalatanii ammas isinummaallee warra jaalalaa waliin rabbis haa taasisu hedduu gaariidha jabaadha wanti dalagaartan kun ammoo waan addaa qofan ta'e waa akiraatillee as keessatti wanni dalagamaaru waan boru rabbi irraallee argatan waan rakkataa beela baasaa artanii rakkataa qarqaaraa artanii asitti illee wal bira dhufee namni kun wal ziyaaru nuyyuu jechuudha yeroo waggaatti jira tokko namni wal ziyaaru ji'a wal dhufuudhaan uummanni kun warra deemanii wal ziyaaranii waliin kolfanii taphatanii sammuu fi bashannansiisanii akkasitti deemaranii abbaan manaallee ijoollee irraa qabuun abbaan manaa jara kanaallee galatooma maaliif jennaan gaafa jarri kun bakka kana deemanii abbaan manaa isaanii ijoollee irraa qabuun marti keenya abbaan manaa jara kanallee hedduu ulfaadha galatoo wayiitu barbaada. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abbootii manaa silaa isaan galateeffachuu qaba. Nuha irraa gara deemu. Maal sittaanoo hayyuu meeqa alji kana dubbisa. Ayyee muktaar keenya kun dhufa gogaa dhufa. Wantumtuu jedhamee jira. Maa kana marfaa. Bareeda. Warra fidaa. Ijoollee kana nama kan Dubartoonni akkanumatti haga fuulduraatti Akaakayyoota qabri fidasi. qabna. Waan bareedaa irra jiranii wal gargaaranii waliin nama biraallee gargaaranii of biraa dabarsanii ammas ammoo akkanumatti akka itti fufan obboleeyyan isaanii kan biroollee ofitti dabalanii wanti hedduun haasayamee jira. Amma ammoo anillee asumarratti gabaabsaa jajjabaadhaatii itti fufaa nuti isin wajjin jirraa waan dandeenyeen isin gargaarraa jechuun barbaada.